mucaa kooti baay'ee bakka sammuu dhukkubsaa jira. Torbee qidaamee darbee kana ijoolleen koos keessa jiraatu jechuudha gibbii kana keessa. Achi nan dhufan jenneeni ijoolleen dhuftan. Ishii saboota maaltu ta'e? Isaan naa bilbilaniiti maaloo sagantaan asii kun fayyina qaba kootu naan jedhanii tola gisee na waamaa jiru. Ani garuu naaf hin mijannee. Saboota dhuftan. Achi gaafa nas ga'ee jedhu sagantichi nattoo eedas na jedhee sirma gibbii kanaa baay'ee gochuu dide maaliif fayyina mucaa kootu ta'a laata dheedamatti dhiisee abbaa wajjin dhumne waan ta'eef abbaa manaa koo wajjin inni nan gara ijoollee tatii hafi jedhee asitti nagatee galee achi asitti hafee waaqayyo immoo fayyina guddaa sanaaf godhee ani garuu abdii kutee hin jira nama taatee yaadee hin jiru. Yaa waaqayyo ani kanaan duras eenyu irbaata gaddaas baay'ee na nyaachifteetta ammas immoo itti na deebistaa laata dheen baay'ee gaddaa jira. Waaqayyo garuu miilli ishii waliin ga'u deebisee immoo miilli ishii kun yoo nan kaadha jettiin kuftii mucaan ishirratti dhalatu jira. Oo wallolani irreebaa warri sun hin kuftii jedhaan boqottuu dandeessee walitti bu'u. Achi yaa waaqayyo bakka lutti ishii laamshee dandeessee dhaabattee deemuu hin dandeessu dheen baay'ee gaddaa jira. Qomni ishii kun lafa hin ga'u miilli ishii wal hanqatee jira. Achiin waaqayyoon kun gargaaree irra kun miila ishii isinitti agarsiisa miilli ishii wal qixxaatee qomni ishii lafa ga'ee ejjetee jira. Galateeffadhaa fi dabalaati. Thank you. Luqqeettuun ishee kuni wal harkisaa miilli ishee tokko gabaabaa tokko dheeraa ture. Qubi ishee tokko qubba baazooyi faanni miila isheeti kuni qubi ishee tasuma hin hojjetu ture. Namoonni gaafa roobi jirtan argitaniittu. Indeewwan dandeessi qubaan dhaabattu. Sinin si qabattee dhaabatti gaafa deemtu moo hin kufti gaafa iddoon kufti. Yoo mana barumsaa keessan barsiiftuun isaanii mucayyoon kun sammuu akkasii baattee ambiyyaaf taatu maal ta'an irratti ilaalta jettee barsiiftuun isaanii baay'ee bakka sammuun kun qameel kan irra fufu guyyaa bakka on karaa deemu waa mashii yaaddaa jira waaqayyo immoo na gargaaree irra hin kaatti deebistee fincaan mallee qabachuu hin dandeessu eega gaafa gibbii kana galtee wanti hundarraa raawwatee waaqayyo ba'aa jiru hundarraa cabseera waaqayyoon. Mee dabala galateeffadhaa fi waaqayyoon haa Istigaa sanas caammaatti baafnee kadhannee fi isti meera kun gaafadhaa warri fuutanis warri gana heerumtas warri fuutan jedhu inni gara kun gaafadhaa maqaa Yesuusiin mana kee keessatti qamarroon hin dhalatin. Mee deemee sirra si ilaallaa takka deemee si ilaallaa achuma deemi asii moo deebi warri gaasan argitan mucaan kun gaasan lakkatti deemti turte isti deema ammoo kottoo sirra deemi galateeffadhaa fi waaqayyoon bareechaa haalleluuyaa guddisaa galateeffadhaa fi haalleluuyaa. Miila keessa kamtu kan isin hojjennu sakana ture yookiin maal fa'aa gochuu hin dandeessu yeroo sana akkamsita fiiguu hin danda'u gaafa dhaabbattu gaafa deemtu akkamsita na dhukkuba akkamti si dhukkuba wal si harkisa yookiin ammoo hin fiiddaam hin kuffisuusi galateeffadhaa fi dabalaatti waaqayyoon haalleluuyaa. Mime wal fuudhe kan milicha nan ilaala. Akka sosochoos akkas godhe. Ilaala. Ilaala eeggadda miila sochoon har'a waaqa sochoose dabala galateeffadhaa fi waaqayyoon haalleluuyaa. Ilillee guddaa isaa tooftana haalleluuyaa. Ammas immoo eebba waaqayyo mana koo galchee waan dhugaa ba'uun jira. Gaafa gannaa ijoolleen koo asii dhufaniiti birrii wayii birrii 10 fidanii dhufanii. Achitti guyyaa 10 soomnaan irratti kadhachaa turre kana ol kaayee eebbatu siif taanaan jedhanii. Birrii 10 fidanii naaf kennan jechuudha ijoolleen koo asiin irratti kadhatamaa ture. Birrii sana akkasumatti tan kaa'ee egaa guyyaa gaafa birrii sun mana sanatti galeetti dhugaa waaqayyooti suuqirra deemee buna danda'u suusi suuqirra deemee buna duubee fuudhaa bakka achi birriin qabu harki koos duwwaadha eegas dhugaa waaqayyoo bunas duubee afitti fuune maas hin dhabne waaqayyoon na galateeffadha. Liqeeffachuun hin hafee? Hafeera. Duubee suuqirraa fowwaa fudhachuun hin hafee warri duubeedhaan nyaattan kana booda bitattanii malee irraa faatee malee sun hafeera galateeffadhaa waaqayyoon. Waan baay'ee natti tole keessa roobi darbee kadhannee milli mucaa kana roobi darbee kadhannee milli mucaa kana akkasitti deemte turte akkasitti ture tokko dheeraa tokko gabaabaa ture miin isti meemame wal qixxeessi dhaaba ilaala wal qixxee mini galateeffadhaa fi waaqayyoon haalleluuyaa. Matase tanaritu, matase tanaritu. Namoonni jirtan hundi keessan torban kana keessa gurri kee misiraacho dhagaa iji kee waan haaraa argaa nama galataa taata Yesuus ilmi waaqayyoo dinqii godha wal faana ameen. Akka nama dagarraa torfu
kanaatiin Yesuusiidhaaf haleluuyaa.